Egaa hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service hooggantoonni leenjii hooggantummaa marsaa sadaffaa fudhatan kan bulchiinsa magaalaa Adaamaa humna abjuu guddina amansiisaaf mata duree jedhuun egaa leenjii fudhatanii hubannoo gaggaarii argachuudha kan isaan ibsanii hojii raawwatamu keessatti egaa humna qabu adda baasuu humna sana immoo sochoosaniiti jijjiiramaaf akka galtee ta'u gochuun hojii guddaa irratti xiyyeeffatamuu qabu akka ta'es egaa bal'inaan hubachuu isaanii nuuf kaasaniiti jiru. Egaa yaada isaanii ta'ansuudhaan isiniif dhiyeessina turtii gaarii qabaadha. Maqaan kiyya Jibriil Daawud jedhama. Kutaa magaalaa Abbaa Gadaa aanaa buttatti itti gaafatamaa mana qopheessati. Maqaan kiyya Zainabaa Mahammad jedhama. Hooggantuu waajjira maallaqaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaati. Darajjeen jedhama. Aanaa bulchaa aanaa Migiraati. Maqaan koo Assaggadash Lammaanaan jedhu kutaa magaalaa Luguurra. Maqaan koo Fufaa Garmaamaa jedhama. Itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuuf ogummaa magaalaa Adaamaati. Ani Bashiir Fayyisoon jedhama. Daayirektara ijaarsaa waajjira paartii badhaadhinaati. Leenjiin amma fudhataatiin hin jirru leenjii humna raawwachiisummaa gaggeessitoota keenyaa cimsu dhugaa dubbachuudhaaf biyya kana keessatti seenessa waloo, seenessa qeenxee dogoggora ture. Seenessa waloodhaan bakka buusuuf leenjii kennamaatiin hin jiru. Waa baay'ee baranneetiin hin jira. Mata duree hedduurratti biyya kana keessatti biyya sabdaneessa biyya sabaaf sablammiin hedduu keessa jiraatu paartiin badhaadhinaa keenya immoo dubbii kana ajandaa mataa isaa godhateetiin leenjii kana gaggeessitoota kennaatiin hin jira. Seenessa qeenxee irraa kaanetiin seenessa waloo ijaarree badhaadhina dhugaa maatii hunda biraan ga'uuf leenjii kana fudhataatiin hin jira. Kana qofallee oduu hin ta'in dhimmi biyya kana keessaa kaayyoo qabachuu qabna. Abjuun biyya kana inni guddaan eessa irra jirra? Eessa ga'uu qabna? Maal hojjechuu qabna? Maal yoo hojjenne uummata Oromootiif deebisuu dandeenya? Sabaaf sablammiif deebisuu dandeenya kan jedhu kana leenjii fudhataatiin hin jira jecha. Biyya takka biyya goonee ceesisuudhaaf maal hojjechuun nurra jiraata? Biyya tokko ceesisuudhaaf abjuu nuti abjootu qabnu maalinni? Abjuu abjoonnu kanaaf immoo ka'umsi keenya maalinni? Ka'umsa keenya irra dhaabannee akkamitti hojjechuun nurra jiraata? Hojii keenya saniif immoo akka rakkootitti nu mudatu wanti danda'u maalinni? Rakkoo saniif immoo falli maalinni kan jedhu san kireet goone fala keenya eega kenneen boodatti abjuu keenya bira gahuudhaaf kutannoon murannoon akka nu barbaachisu sirriitti hubannee jirra jechuudha. Jijjiiramaan asitti diinagdee kan akkamitti jijjiiruu dandeenya karaa jedhamuun diinagdee hunda galeessa gochuu akkamitti dandeenya? Diinagdee tarkaanfataa gochuu akkamitti dandeenya? Diinagdeen keenya duraan guddinni GDP biyya keenya kan liqii alaarratti xiyyeeffate ture jechuudha dura. So kanaaf home economic growth kan jennu sana xiyyeeffatamee riifoormii ta'uu akka qabu. Diinagdeen keenya damdaneessa ta'uun akka irra jiraatu. Gama tokkoon maaliif kanaan dura diinagdee qonna bu'uureffatee jenna garuu qonna sana kan deeggaru hin turre. Tiraakteriin taaksii turee akkoo meeshaa kaanii hin turre meeshaawwan alaa galan qonnaaf galtee ta'an sun deeggaramaan turre jechuudha. Kanarraa ka'ame diinagdeen damdaneessa qonnis albuunnis turizimiin industiriin akkasumas immoo akka teekinooloojiis dabaluun nurra jiraata. Teekinooloojiin madda diinagdee keenya ta'uutu irra jiraata jedhamee diinagdee biyya keessaatiin deeggaramuu qaba. Albuunnis diinagdee kanaaf gahee kennuu qaba jedhamee hunda galeessa damdaneessa jennu san damee hundaan akka ta'uu qabudha kan itti galame jechuudha. So kanarraa ka'ame bu'aawwan hedduun dhufee jira jechuudha. Kanaaf diinagdeen keenya diinagdee waa hunda baachuu danda'u. Odoo rakkoo nageenyaa keessa turre rakkoowwan namtolchee fi rakkoo
akkasumas uumamaan dhufan covid dabalate rakkoon kun odoo jiru rakkoon addunyaa odoo jiruuti dinagdee parsantii 7.2 guddachuu yeroo itti dandeenye. So dinagdeen keenya daandii nuti qabanne riiformii nuti qabanne sun sirrii ta'uusaa fi kan lafa qabataa jiraachuusaa ilaalle jechuudha. Gama siyaasaatiin egaa siyaasa qeenxee sun ta'in siyaasa waloo kan hunda hammatu gaggeessuudhaan egaa humna baay'ifachuudhaan jijjiirama fiduudha kan yaadan akka ta'edha kana hubachuu isaanii kaasaniiti jiru. Gama biraatiin ammoo guddina dinagdee keessatti dinagdee biyyarraa ka'e egaa ka'umsi isaa qabeenya biyyaa ta'ee fi kan liqaa fi akkasumas ammoo deeggarsa alaarraa bilisa ta'e ijaaruudhaaf yookaan home grown economy tarsiimoo jedhu qabataniiti hojiirra oolchuudhaan egaa badhaadhina dhuunfaa kan badhaadhina walootiif bu'uura kaa'u fiduudhaaf hojjechuudhaaf akka qophaa'anidha. Hubannoo cimaas gama kanaan argachuu isaanii eeraniitii jiru. Leenjiin kun baay'ee nu gargaare maaliif kaleessa karoora baafannee amma keessattuu karoora bara 2017 yeroo itti baafannee karoora keenya hojiitti kuudhaaf hojiitti galle irraati yeroo waggaa jalqabaati. Kanaan karoora ankalee baafadhee maal fakkaata karoora sanarratti ammoo leenjii kanaan maal dabaladhee maal irra dabalee karoorfadhaa akkamitti raawwadhaa akkamittiin hawaasa kiyya tajaajilaa akkamittiin hoogganummaa irraa gara tajaajilaatti amma yeroo baay'ee as keessatti sirriitti kan hubachuu qabnu hooggansa jedhee ajajaa ta'ee akka itti of laalullee turee jira jechuun hunda keenya bira tureera. Isa kan akkamittiin akka raawwataatti of laala akka tajaajilaa uummataatti karoora qabadhe san ammoo akkamitti xiiqa'eetii hojiitti kan jedhu humna keenya bal'isnee karoora karoorfadhe san irratti iyyuu maal dabalachuu akka qabnu akkamitti xiiqeffannee hojii gallee raawwii keenya dhugoomsuu akka qabnuu fi galma biyyi keenya qabatte galma akka naannootis qabanne kana abjuu qabanne kana karaa kamiin dhugoomsuu akka dandeenyu ifatti karoora keenya keessa waan iddoo akka dabalannus ifatti kan nutti agarsiisedha leenjiin kun. Leenjiin kun leenjii baay'ee barbaachisaadha ilaalee jechaadha. Sababni isaa addunyaa jijjiiramaa addunyaa wal dorgommii keessa jirra. Haala qabatama biyya keenyaatiin immoo biyyi keenya hiyyummaa keessaa baane gara badhaadhinaatti kan imalaa jirru. Badhaadhina sana galmaan ga'uudhaaf immoo hooggansi kun akkamitti gaggeessuu qaba. Uummata isaa akkamitti bulchuu qaba. Hiyyummaa keessaa akkamitti baasuu qaba kan jedhu sirriitti waan namatti argisiisuuf waan nama qopheessuuf egaa leenjiin kun leenjii boqonnaa tokkorraa gara boqonnaa sattaanutti nu ceesisu jenneeti kan amanu. Leenjiin kun bara kana akka biyyaatti marsaa tokkoffaa magaalaa Adaamaa keenyatti kennamaa turee jira. Sanaan ala akka naannoo Oromiyaatti immoo giddugala sagalee irratti akkasumas magaalaa keenyattis hooggansi keenya marsaa lammaffaa namni 121 leenjii fudhatee jira. Ammas marsaa sadaffaa immoo sadarkaa magaalaa keenyaatti hooggansa 418 yeroo ammaa kana leenjii irratti hirmaachaa jiru jechuudha. Kanaaf barbaachisummaan leenjii kana haala qabatama biyya keenya yeroo ammaa keessa jirtuu fi haala addunyaa yeroo ammaa keessa jiru maalirra jirti akkamitti deemuu qabna maal nu barbaachisa waan jedhu san sirriitti leenjii dandeettii humna raawwachiisummaa hooggansa keenyaa cimseedha jechuudha. Kanaaf leenjiin kun waggaa waggaadhaan kennama. Akka paartii badhaadhinaatti waggaa darbees biyyoota akka naannolee bakka tokkotti leenjiin kun kennamaa tureera marsaa 4. Amma immoo bara kanas marsaa 3 kan itti aanu immoo marsaan 4ffaan hawaasa bal'aa miseensa keenya ta'an sadarkaa hojjetaa mootummaa akkasumas uummata bal'aa biratti kan kennamu ta'a jechuudha. Hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service egaa sagantaan leenjii hooggansaa marsaa sadaffaa irratti xiyyeeffachuudhaan egaa hooggantoota leenjii fudhataatii turan wajjin turtii taasifne kanan gammaatti hordofaatti turtan fakkaata.
Egaa saganticha qopheessuun isin faana kan ture Jamaal Kadirii Baacaan ammoo ogeessa kaameeraa keenya. Hanga xumura qophichaatti nu faana turuu keessaniif galatooma ulfaadhaa jenna. Egaa gara yeroo itti aanutti immoo leenjicharraa maal raawwatanii jijjiirama maal fidanii bu'aa maaltu dhufee kan jedhu hordofneeti kan isin biraan geenyu ta'a. Galatooma ulfaadhaa horaa bula.